yaaduma kana fakkaatu kenneen ture. Isa kanarratti immoo warroota jamaa torban diidaa waan hojjetu osoo qaban hanga ammaatti waan hin hojjenne jedheen ani yaadu keessaa tokko jamaan torban diidaa kan damee diksiis masgiidota aanaa kana keessa jiran kan gandeen baadiyaa hedduu keessa jiran isaannan sanniin irratti wanti hojjetamuu qabu jira jedheen kan yaadu guyyaa ayyaanaa kan namoonni gara magaalaatti dhufan irra caalan isaanii daandii irratti wantoota amantaa kennan hin ibsine akkuma dura jedhe sana kan raawwatan mana suuraa taphoota garaagaraa kumaara wantoota akkas akkasii kan raawwatan hedduutu jiru. Isaannan sanniin irratti masgiida baadiyaa gandoota isaanitti dhiyaatu keessa jiru irratti hawaasa qabsiisuudhaan ijoollee kanneen qabsiisuudhaan wantoota hin taane kanneen akka isaan hin raawwanne gahee isaanii taphachuu dhabuudhaan wantoonni kun barootaan asuma irratti kan gaggeeffamaa turuu fi akka aadaatti fakkii fudhatee warroonni biraallee uummata keenyan kan tuttuqu waan ta'eef isaannan kanneen irratti odoo hojjettanii wanta kana guutumaan guututti balleessullee dadhabdan hamma tokko kan durii sanirraa odoo hir'istanii jechuun barbaada. Obbo Abdulwaasan Ashaallee yaaduma dabalataa karaa fakkaatuun qabna jechaa jiranii waan itti dabalaa jira. Allahu Akbar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abbaa Amin Idris waan jedha hundaa jedhanii jirani. Yoo ani maal dabala waan ani keessa kiyyaan jechuu barbaadu hunda jedhanii jiru. Naa baga ayyaana ila rahaatiin sin geessin jedha hunda keessanii nu galatoomaa.